Sanummoonni dhaadataanii dhiiraa miti yaani maaliidhaa miti ati dhiira dhuguma dhiiruma godhee si uume rabbiin si qajeelchu jedhaan ammallee akkuma isiniin jedhe ka hordoftootaaf kabajamtoota kiyya waan arginus waan dhageenyus waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu nama ajaa'ibullee. Assalamu alaikum ashama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota kiyya jirraa jirtu bakka jiraattan bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu isiniin jedha. Oromoo kiyya har'as immoo maal qabattee dhufte naan jechuu dandeessu taateen naannoo keenyarra deemaa jiru kun baay'ee nama ajaa'iballee akkuma argaa jirtanii jechuudha. Ani jiru akkuma kalee viidiyoo isinii maree argitan sanatti jechuudha. Akkuma argaa jirtan akkuma dhagahaa jirtanii mucaan fiixaa jedhamu jechaadha. Fiixaa tuubii namni wallaalee hin jiru innillee yuutuubara haaraadha. Mucaan kun mucaa xiqqaadha dhugaa dubbatuudhaafi. Mucaa xiqqoo kana keessa wanti bahaa jiru kun ani waan adda ta'e waan sheexaanni wayii keessaayyuu haasoftu na fakkaata jechuudha dhugaa dubbatuudhaafi. Akkam akka haasa'u jechuudha haasaasaas viidiyoosaas argaa jirtu isinillee argee haati sabboontuun kun dhugaa dubbatuudhaafi haadha isaaf taati garuu mucaan maal jechaa akka jiru isinillee dhagahaa jirtu haati sabboontuu kun miskiina jettanii miti isinii haasoftaniiti ishiin sikkiina jedhee akkasiin ummaa keetii kun harkaa nyaattee harkaa dhugaa jirta haadha sabboontuu harkaa jechuudha. Jechaa jirtu kun haadha sabboontuun madaaluu isin jedha obboleessa kiyya. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya jechuun inni jechaa jiru irra deebi'ee illee isin dhageessi. Sikkiina nama sikkiina oliiti. Isin haa jettanii garuu miskiina haa jettanii malee haati sabboontuu nama arra'an biyyaa dhufee qarshita kan qabu jechuudhaaf miyyoo fuutee asii nama biratti silkii bitteeti silkiin janaajjaneetteeni osumanan numan beekan osumanan beeku asii miyyoo fuutee mana. Hirtan kaa obboleeyyan kiyya mucaan kun akka himannaa dhiyeeffataa jirutti akka waan jaalatee mucayyoo kana dhabaa jiruuti siifaniin jechuudha. Yeroon keessa jiru kun yeroo akkamiiti jedha. Maali yoo jettan mee mucaan kun nu daa'ima ganaa daa'ima sabihiidha. Waanuma jaalalaayyuu ilma kiyya maaltu si qaaqsise. Ganaa xiqqaa kana ani dhuguma dubbatuudhaaf sheexana mucaa keessaa haasaa haa ta'u mucuma ofiin haasaa haa ta'u rabbiin kun haa beeku. Akkuma isiniin jedhe mucaan anaati haadha sabboontuu harkaa nyaattee harkaa dhugdee akkamumaan osoo ishiin qabdeeyyuu si tumte osoo qabdeeyyuu si tumte ishiinuu simmii baatee haati sabboontuu sikkiina jetta miidiyaa guddaa kanarratti jechuudha. Namni badaa namaa dubbatu yaa gaarii namaan hin jedhuuti. Atiin kun garuu mucaa xiqqaadha ganaa fuuldura kee waa guddaa si eeggata safuudha Oromoon illee safuu qabu. Atiin kun kan har'a akkanattiin qaaqxee jirtu maalidha haati sabboontuu xalaata kee miti si laattee si obaaftee ofis siiksitee ati garuu hammeenyatti deebifte waanuma haadha sabboontuu hin kaasiini. Rakkoo mataa kee yoo qabaatte ofuma kabiraatti sababadhu dubbadhu malee haadha sabboontuu maqaa soo dha'uu baatte baay'ee namatti tola maali jedha barani maaltu uumamaa jira maaltu adeemaa jira isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Mucaan kun waanuma inni qaaqonna waan inni keessa galeellee beeku hin jiruuti akkuma viidiyoo waliin argaa jiru obboleeyyan kiyya viidiyoo isaan agadhumaa dhaggeeffadhe dhugaa dubbatuudhaafi waan irraa taajjabedha waan inni haasa'aa jiru jechuudha. Mee ati daa'ima kana mucaa maal hojii uummata gurguddoo keessa galchita jechuun kiyya muraadiin kana qabdeeni mucaa kun maal siifaa godhu maal siyaa fayyaduufi feetu haadha sabboontuu faana dubbadhu feetu biyya Oromoon guuttee jirtu magaalaan guutuun badii sitti dalagde yookiin waa sirraa fudhatte yookiin mucayyuma sanayyuu sirraa gara nama biraa miliksite baatee haga miidiyaa irratti qaaqxu namatti himadhu namni irraa siifaa fahamsisu. Yoo dhugaa taate dubbiin kun ani wantiin keessa galee beeku hin jiru hordoftootaaf kabajamtoota kiyya waanuma viidiyoo argee dubbataa jirudha. Akkuma isiniif himee dahee mana waan jiruuf ammaaf mana babbahuun eegallee namni tokko baatumallee guutee mana babbahaa miti akkuma beekamu jechuudha. Adaaf safuu qabna nu biyyattiin beektu obboleeyyan kiyya qaali. Ani manaas hin baane haadha sabboontuu kanas bilbilee hin gaafanne nama kana bilbilaan gaafaturra ofumatti waamanii yookiin bira dhaqanii gaafatuutu irra caaltuudha. Atiin kun amma mucaan daa'ima haadhatti deebisi. Mucayyoo siifaniin yoo feete maa ishii fudhattee hin badiin ishiidhaa miti ka jaalatte ati
badii haati sabboontu balleessite yoo jiraate iyyuu muraadiin maaltu naqee yaa obboleessa mucaa duudaa kana maaltu isa naqe maal beeka mucaan kun maa jirti daa'imti qulqulluudha kan rabbiin isaan jaalatu akka keenyaa kana wasa kamiti ijoolleen isiin jedha yoo rabbi ofirratti sodaatte jechuudha daa'ima haadha sabboontu kana as deebisiifi isiin jedha anillee akka nama tokkotti haadha sabboontu faana nyaanne dhugne irraa wal beekna akkuma isiniin jedhe hordoftoota akka kabajamtoota kiyya nan sii gaafadha siifanumaan sana irraa sii baasee yoo feete ati fiixaa keenya viidiyoo kiyyaas yoo hin agarta ta'e mucayyoo ana ganda kiyya mana kiyya sii fidaa mana kiyya satuun ni beekta mana kiyya sii fidaati mucuma haadha sabboontuuf deebisii fi iniraarsin haadha sabboontuu rabbiin yoo ofirra kanaafiyyuu mucaan anaati gara sammuu keetti deebi'i daa'ima namaa hin darariinii siin jedha obboleessa kiyya maaloo haati dhaltee hin dandeessu kana haati akkana cinqamaa jirtiiti ati yoo rabbiin ofirra sodaattee as deebisii fi nu siifaniin yoo feete akkana sii baasuu dandeenya sii gaafatuu dandeenya sii gaafachiisuu dandeenya garuu immoo akkan laalutti akkan si madaalutti atillee nama jaalalaaf geessee miti ganaa waa hedduu fuuldura kee jira hojjetuu qabda jijjiiramuu qabda umurii kee kana keessatti ati waanuma jaalalaayyuu barattee daa'ima namaayyuu agahatuu geessutti subhaanallah nama jechisiisa dhuga an argee sin beeku dhaga'ee sin beeku nu gaafa umurii keessan warri keenya nu tumanii nu ergatanii bakka fedhan nu geessanii yoo jedhanii immoo hin dubbannu waan jaalalaayyuu hin beeknu yeroon kun egaa baay'ee ulfaataadha dhugaa murteessuunis ni ulfaata namni hunduu akka keenya haa ta'uutii miti garuu immoo haga tokko ati mucaan ana haga tokko nama gurguddoorraa waa baradhu daa'ima namaa as deebisii fi jedha maaliif yoo jette akkuma siin jedhe obboleessa kiyya daa'imti akka keenya kanaa miti kanaafiyyuu viidiyoo isaa hunda guutuu isaa ilaaltanii irraa sinis waa barattu jedhee yaada ani mucaa kana hin beeku hammeenya isaa siin qabu garuu sirrii hojjetaa hin jirtu obboleessa kiyya yoo si danda'ame akkuma siin jetti kun waa takka keessa iyyuu hin jiru jaalallee kee kanaan immoo rabbiin walitti si deebisuu na jibbite jettee yoo dhugaan jaalala dhugaan immoo sirraa qabaatte sin jibbitu jedheen abdii qaba siifaniinis rabbiin siif haa laaffisuu maal jenna reega jaallatte namni kuni ka jaalladhe jedhee jaalallee kee eega taate rabbiin siif haa deebisu sanummoo ni dhaadataa ni dhiiraa miti yaani maaliidhaa miti ati dhiira dhuguma dhiiruma godhee si uume rabbiin si haa qajeelchu jedhaan ammallee akkuma isiniin jedhe ka hordoftootaaf kabajamtoota kiyya waan arginus waan dhageenyus waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu nama ajaa'ibullee akkuma na ajaa'ibe sin ajaa'ibe laataa jedheetanii viidiyoo kana maruu danda'e kabajamtootaaf hordoftoota kiyya waan haaraan viidiyoo biraan akka walitti deebinutti immoo turtii gaarii nagaan jiraadha yoo balleessines nuuf kalchaa yaada keessan koomantiin nu barreessan Ayo